Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin gareen biyyaalessa Itoophiyaa Ijipti mo'ame. Tapha ramaddii marsaa torbaffaa Ijipti waliin qabuuf gara Kaayiroo kan imale gareen biyyaalessa Itoophiyaa hin milkoofne. Taphattoonni Itoophiyaa daqiiqaawwan jalqabaarraa ofirraa ittisuun taphachaa turanis boqonnaa ba'uuf yoo jedhan dogoggora uumaniin warra Ijiptiif carraa goolii bananii. Taphataan kilabii Liverpool Mohamed Salah daqiiqaa 41 irratti kan Manchester City Omar Marmush daqiiqaa 45 irratti rukuttaa peenaalitii argatan galchuun Ijipti 2-0 dursaa boqonnaa bahanii. Boqonnaadhaan deebii taphattoonni sarara fuulduraa Itoophiyaa Barakat Dassaa fi Kana'aan Mirkana sochii gaarii taasisanis goolii galchuuf garuu hin carroomne. Goleegaan Itoophiyaa Abubakar Naasir yaaliiwwan dhiifama Abubakar Nuuriin yaaliiwwan kallattii goolii eeggatan 8 deebisuun gobanee mul'ate. Ijipti qabxii 19 gulaalli ramaddii A kana yoo dursitu Burkina Fasoon goolii 0 Djibouti injifatte qabxii 14 lammaffaadha. Itoophiyaan tapha ramaddii marsaa xumuraatiin kibxata dhufur Liibiyaatti Seraaliyoon waliin taphatti. Leenjisaan garee biyyaalessa dubartoota Itoophiyaa umrii 20 gadi taphattoota 33f yaamicha taasisan. Dhiyeenya leenjisaa Chaalaw Lammeechaa kan qacaree fi garichi tapha gulaalli waancaa addunyaa qabaniif qophii galuufi. Leenjisichi taphattoota 23 kilaboota garagaraaf taphatan filachuun shaakala akka eegalaniif yaamicha taasisaniiru. Kilabiin dubartoota baankii daldala Itoophiyaa irraa taphattoonni 7 Machaal irraa 6 Itoo Elektiriikii fi kilaba bulchiinsa magaalaa kutaa magaalaa Boolee irraa taphattoonni 5 Hawaasa irraa 4 Shaggarii fi Sidaama irraa 3 filamaniiru. Taphattoonni waamichi taasifameef har'a waajjira Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaatti argamuun ni gabaasuu jedhame. Gareen dubartoota Itoophiyaa kan umrii 20 gadii kun gulaalli waancaa addunyaa kan umrii 20 gadiitiin gita isaanii Keeniyaa waliin dhaqaa galaan taphataniif shaakala isaanii kan itti fufan ta'a. Morookoon biyya Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaaf darbuu mirkaneeffatte taate. Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Senegaal, Mooritaaniyaa fi Afrikaan kibbaas morkattoota isaanii injifatan. Abubakar Abdallah. Biyyi kaaba Afrikaa Morookoon waancaa addunyaa 2022tiin biyya Afrikaa seenaa gaarii hojjetteedha. Waancaa addunyaa itti aanuun seenaa gaarii sana irra deebi'uudhaaf ammallee imala ishee cimsachuudhaan biyya Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaa 2026 dabarte taateerti. Kaleessa gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaatiin Morookoon tapha gulaalli marsaa jaffaa injifannoon goolabuun taphoota gulaalli hundaa injifattee dabarte. Ramaddii eetiin Morookoon kaleessa Niijer keessummeessitee 5-0 mo'achuun qabxii ishee 18 geette. Biyyattiin tapha Raabaatitti Niijer keessummeessite kanaan Ismaa'eel Sabaari boqonnaan dura goolii lama yoo galchu Ayoob Elkaabii, Hamzaa Egmaanii fi Azadiin Onaahii gooliiwwan dabalataa galchani. Morookoon tapha ramaddii jaffaa mo'achuudhaan qabxii ishee 18 ramaddii ishee dursuun jalqabaa mirkaneeffatteedha. Morookoon waancaa addunyaa 2022 Qaataar qopheessteen taphoota ramaddiitiin biyyoota akka Krooshiyaa fi Beeljiyeem caaluudhaan dursuudhaan xumurte. Marsaa 16 Ispeen nuusa xumuraatiin Poorchugaal mo'achuudhaan walakkaa xumuraatiif ga'uun biyya Afrikaa seenaa gaarii hojjettee turte. Walakkaa xumuraatiin Firaansiin mo'atamte. Gulaalli waancaa Afrikaa kana ramaddii Morookoon keessatti argamtuun Koongoo fi Taanzaaniyaanis goolii tokko qixaan ba'uu isaaniitiin dorgommichatti nagaadhaan mataniiru. Zaambiyaa fi Niijer qabxii 6 sadarkaa 3ffaa fi 4ffaarra jiru. Taphoota ramaddii caatiin Afrikaan kibbaa Leesotoo 3-0 injifachuun ramaddii ishee garaagarummaa qabxii 5 dursaatii jirti. Laayilii Foosterii fi Oswaan Apoolis Afrikaa kibbaaf taphattoota goolii galchani. Biyyattiin taphoota gulaallii 7 taphatte keessa 5 injifachuun tokko qixaan baatee tokko mo'atamuudhaan qabxii 16 ramaddicha dursiti. Beeniin kaleessa 1-0 Zimbaabuwee mo'achuudhaan qabxii 11 sadarkaa 2ffaarratti argamti. Ruwaandaan qabxii 8 Naajeeriyaan qabxii 7 itti aanu. Lesotoo fi Zimbaabuween akka hin dabarre mirkaneeffataniiru. Hugo Bruusiin kan leenjituu Baafaanaan tapha kibxata dhufu Naajeeriyaa waliin taphattu yoo mo'attee Beeniin fi Ruwaandaan hin mo'anne ta'e darbuu ishee ni mirkaneeffatti. Ramaddii baatiin Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo fi Senegaal garaagarummaa qabxii tokkootiin wal caaluudhaan murkii cimaa waliin taasisaa jiru. Kaleessa tapha gulaallii 7ffaatiin Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo 4-1 Sudaan kibbaa mo'atte. Taphataan Niwukaastil Yuunaayitediif mallatteesse Yohaan Wiisaan goolii tokko galchuun biyyi isaa dursummaa ramaddichaa akka cimsattus gargaareera. Daakaaritti Senegaal Sudaan simattee Khalidoo Kulubaalii fi taphataan Tootinam Paappee Mataasaar gooliiwwan galchaniiru. Ramaddii kanaan Mooritaaniyaan 2-0 Toogoo mo'atte. Ramaddicha Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo
Toogoo qabxii 16 dursiti. Senegaal qabxii 15 ni taanti. Sudaanis qabxii 12 qabachuudhaan ammas carraa biyya qabdudha. Tapha biraatiin Kottiivoor 1-0 Burundii mo'achuun qabxii 19 ramaddii faa dursitus Gaaboon qabxii 18 itti dhiyaachuu isheetiin darbuu ishee hin mirkaneeffanne. Kaleessa Kottiivoor goolii isoof bu'aayoon galcheen 1-0 Burundii injifatte. Ramaddii kanaan Gaambiyaan 3-1 Keeniyaa mo'attee jirti. Ramaddii gaa Aljeeriyaan qabxii 18 dursituun kaleessa Yugaandaan 4-0 Mozaambiik mo'attee qabxii ishee 12 gaachuun garaagarummaa Aljeeriyaa waliin qabdu qabxii 6 dhiphiste. Namiibiyaan kaleessa Malaawiin injifatamuu isheetiin ramaddii haatiin carraa garaagarummaa dursituu ramaddichaa Tuniziyaa waliin jiru dhiphisuuf qabdu of jalaa balleessite. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa kanaan har'a Naayijeeriyaan qabxii 3 barbaachaa gara dirree akka seentu taphattoonni garichaa himan. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Ruwaandaa Fabrice Sheeman gareen keenya injifannoo malee filannoo biraa hin qabu jedhan. Abdurrahman Amin. Super Eagles and Bafana Bafana battle for a coveted place in the AFCON final. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota ardii Afrikaa kanaan har'a riikardii hirmaannaa dorgommichaa kan qabdu Naayijeeriyaa Ruwaandaa waliin taphatti. Abjuun The Super Eagles warra Naayijeriyaas tapha kanaan dhugoomuu fi dhiisuun isaa adda bahuu danda'a. Naayijeeriyaan dorgommii hundaan taphoota 5 injifannoo malee imalaa erga turtee booda waancaa CHAN 2024 Morookoon shaampiyoonii taate irratti Koongoo Biraazaavil goolii 2-0 irra aanuun gara injifannoo deebite. Naayijeeriyaan ammatti qabxii 7 sadarkaa afuraffaa irratti yoo argamtu kallattiin darbuuf taphoota hundaa injifattee mo'amuu biyyoota ishee dursanii eeguuf dirqamti. Injifannoon ishee har'a Ruwaandaa waliin kan taphattu irraa ka'uun kibxata dhufu immoo Afrikaa kibbaa waliinis itti fufuu qaba. Ruwaandaanis taphoota walii galaa 4 darban injifannoo malee xumurte. Isaan keessaa tapha tokko Naayijeeriyaan mo'amuun ishee tilmaama injifannoo gara Naayijeeriyaa dabseera. Kanuma waliin Ruwaandaan qabxii 8 sadarkaa lammaffaa irra taa'uun injifannoo Naayijeeriyaa irratti galmeessitee abdii waancaa addunyaa hirmaachuuf qabdu bal'ifachuuf taphatti. Naayijeeriyaan taphattoota liigota gurguddoo Awurooppaa keessa taphatan Raafaayel Onyidiikaa liigii Beeljiyeem kilab Biruuj irraa, Kiristantas Ochee Hetaafee irraa, Viktor Osomeen Galatasaraa irraa, kan Wolvis Toluu Orokoodarii fi Saamu'eel Chikweezee AC Miilaan irraa garichatti dabalamuun abdii biyyattii ta'aniiru. Ruwaandaan tapha kana dura Naayijeeriyaa waliin taphattee ittiin mo'amte irraa taphattoota murteessoo 4 miidhamaan dhabdee jirti. Dursaan taphattoota Naayijeeriyaa Wiiliyaam Turisti Ikong marsaatti aanuuf yaaduudhaaf har'a Ruwaandaa waliin yeroo taphannu qabxii 3 milkeessuu fi saniin booda dhimma Afrikaa kibbaa itti deebina jechuun garee isaanii kaka'umsa akka horatan dhaamee fi taphoota 4 fuuldura keenya jiran injifachuudhaaf waan dandeenyu hundaa ni goona kan jedhe Wiiliyaam. Kanas akka goonu taphattoota keenya irraa abdii qaba jedheera. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Ruwaandaa Fabrice Sheemaa mo'uu malee filannoo biraa hin qabnu isa kanas taphattootatti himeera jedhan. Ruwaandaan waancaa Afrikaa fi gulaalli waancaa addunyaan taphoota 2 Naayijeeriyaa waliin taphatteen mo'amuun tapha sadaffaa akka hin mo'amneef murkatti. Naayijeeriyaa fi Ruwaandaan waggoota 21 dura bara 2004 tapha jalqabaa erga walitti dhufanii as dorgommii hundaan taphoota 8 waliin taphataniiru. Naayijeeriyaan 3 injifachuun 4 qixaan xumuranii Ruwaandaan 1 qofa injifachuun tapha saglaffaa isaaniif wal beellamatanii. Taphichi galgala sa'aatii 1 irraa eegaluun taphatama. Gulaalliin waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa kun itti fufuun boru Afrikaan giddu galeessaa Komoros waliin yoo taphatu wiixata Ikwaatooriyaal Giiniin Tuuniziyaa, Zaambiyaan Morokoo, Mozaambiik Boosiwaanaa, Madagaskar Chaad, Giiniin Aljeeriyaa, Gaanaan Maalii waliin morkiin taasisan eegama. Partey hits it well, it's gone in under the goalkeeper and Thomas Partey gives Ghana the lead here. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin eda France, Itaalii fi Switzerland akkasuma Iceland fi Greece morkattoota isaanii injifatan. Ramaddii daa keessatti tapha ramaddii jalqabaa kan taphatte France goolii 2-0dhaan Ukraine moote. Michel Olise fi Kylian Mbappeen goolii injifannoo garee biyyaalessa France galchanii jiru. Kylian Mbappeen bara kana kilabaa fi biyyasaaf goolii 4 yoo galchu gooliiwwan biyyasaaf galche 51 gaateera. Kanaanis taphataa duraanii Arsenaal fi Barcelona Thierry Daniel Henry taphataa lammaffaa goolii hedduu Franceef galche ta'e. Ramaddichuma irraa Iceland goolii baay'ee 5-0dhaan Azerbaijan mo'atte. Tapha ramaddii itiin Bergamotti Estooniyaa kan keessummeessite Itaaliin goolii 5-0dhaan injifatte. Matteo Retegui gooliiwwan 2 yoo galchu Moisikiin Giancomo Raspadori fi Alessandro Bastoniin goolii tokko Itaaliif galchani. Ramadduma kana keessa Israa'el goolii 4-0dhaan Moldova mo'atte. Ramaddii caadhaa Greece goolii 4-0 Belarus yoo mootu Denmark Scotland waliin goolii malee bahani.
ramaddii baarraa Switzerland goolii 2-0 Kosovo injifatte. Taphni Sweden fi Slovenia goolii 2 qixaan xumurame. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaa kanaan irraa Poorchugaal direedhaan alaa Armeeniyaa wajjin yoo taphattu England diree ishee irratti Andorra keessummeessiti. John Stones sababa miidhamaatiin tapha har'aa England Andorra waliin qabduuf tapha itti aanu hin tajaajilu. Taphataan sirriitti isa Manchester City Stones taphoota Premier League England darban 3 taphatee ture. Haa ta'u malee maashaa isaarratti miidhamaa waan qabuuf wal'aansa irra turuu barbaachisa. Leenjisaan garee biyyaalessa England Thomas Tuchel taphatichi bayyanachuu waan qabuuf taphoota 2 garichaan ala ta'uu himani. Osoo hin miidhamaan qabu taphachiisuuf itti gaafatamummaa hin fudhu jedhan Thomas Tuchel. Taphattoota 21 shaakala itti fufuu kan dubbatan leenjisichi Stones ammaaf iddoo shaakalaatti ni baha. Filannoo biraa waan qabnuuf yaaddoo guddaa nutti uumuu jedhan. England gulaalli waancaa addunyaa bara 2026tiin har'aa Villa Parkitti Andorra yoo simattu kibxata Sarbiyaa waliin taphatti. Ramaddii kana England qabxii 9 yoo dursitu Albaaniyaan qabxii 5 lammaffaadha. Sarbiyaa fi Latviyaan qabxii 4 itti aanu. Ramaddii faadhaa har'umaa Poorchugaal gara Armeeniyaa imaluun yoo taphattu Ireland Hungary keessummeessiti. Ramaddii har'aa Australiyaan Cyprus San Marinoon Bosnia Herzegovina waliin taphatu. Mataa'idha oduu kennaatiin Chelsea keessatti carraa taphaa kan hin arganne Raheem Sterling osoo kilaba biroof hin mallatteessin waqtiin jijjiirraa gannaa xumurame. Taphatichi waliigaltee Chelsea waliin qabuu fi mindaa kaffalaa fi jiraatus carraan taphachuusaa dhiphaadhaa jedhame. Abubakar Abdallah. Sterling seeking that ball corner. It's a brilliant goal from Raheem Sterling. Raheem Sterling waggoota 4 dura England keessatti taphattoota cimoo keessaa tokko ture. Biyya isaas bakka bu'uudhaan waancaa Awurooppaa 2020 tapha xumuraatiin taphateera. Waggoota dhiyootti ga'umsa ittiin beekamu irratti argamuu dhabuu isaatiin kilaboota biratti filatamummaan qabu gadi bu'aa dhufeera. Manchester City keessatti teessoo jijjiirraa ta'aa ture. Waancaa Premier League yeroo afur kilabicha waliin fudhatus boodarra jijjiirraan gara Chelseatti imale. Yeroo sanatti abbootii qabeenyaa kilabichaatiif taphataa cimaa mallatteessifatan ta'us akka yaadameef hin taanee fi umrii isaa 30 irratti kan argamu Raheem Sterling barbaadamni Chelsea keessatti qabu laafeera. Inumaa taphattoota ganna kana Chelsea gargar bahuu qaban keessaa tokko ture. Ta'us sun osoo hin raawwatamin hafe ammas hanga filannoo biraa argatutti Chelsea waliin tura. Kilabichis mindaa paawundii 30,000 kennuufiin dirqama isaati. Sterling bara 2022 waliigaltee waggaa 5tiin mallatteesse. Torbeetti paawundii 325 argata. Haala waliigaltee sanaatiin waggoota 2 isaafaniin Chelsea mindaa isaa kafaluu fi itti fufa. Graham Potter, Frank Lampard fi Mauricio Pochettinoon leenjistoota waggoota 2 jalqabaa Sterling Stamford Bridge keessa tureen isa leenjisani. Yeroo sanatti taphoota 81 kilabichaaf taphateeti ture. Garuu waggoota 2 sana boodaatiin Chelsea keessatti carraa filannoo jalqabaan taphachuu hin arganne. Leenjisaan Enzo Marescaanis Sterling karoora isaaniitiin ala taasisanii ergasii kilabichaaf hin taphanne. Sterling bara darbee ergisaan Arsenal keessa turus ga'umsa gad aanaa mul'isaati ture. Waliigaltee Chelsea waliin qabuun Chelsea fi taphatichi yoo walii hin galle hanga amajjii dhufutti garee jalqabaatiif carraan taphachuun isaa hin jiraatu. Sterling taphoota intarnaashinaalitiin booda Chelsea akkamiin gadhiisuu akka danda'u irratti kilabicharraa waan tokko hubachuu fedha. Dhimmoonni baajataa wal qabatan Chelsea yeroo jijjiirraa gannaatti taphaticha akka gad hin dhiisneef gufuu guddaa ta'utu himama. Arsenalis Sterling bara darbe ergisaan fudhatus ga'umsi isaa waan gadi bu'eef dhaabbiidhaan tursiisuu hin feene. Chelsea taphaticha kilaboota akka Bayer Leverkusen fi Juventusiif jijjiirraan dabarsee kennuu fi akka fedhus himamaatii ture. Garuu Sterling maatiin isaa London keessa jiraachuu isaaniitiin wal qabatee garas imaluu hin feene. Akka filannoo biraatti Fulham, Crystal Palace fi West Ham fedhii agarsiisan jedhamus wanta qabatamarra hin geenye. Waqtiin jijjiirraa ammaa cufamuu wal qabatee dhimmichi osoo hin furamin hafe Sterlingis kilaba biroo osoo hin argatin Chelsea immoo mindaa isaa kafalaafii jira. Fuulduraafoo maal ta'uu malaan ni eegama.